nuti warra isa jala taa'ee akkanatti waggaa afran kareessa isa muggutaa turedha. Dhiyaa jedhamu tokko uffata gurraacha uffattee dhufteet oduu gabaasuudhaaf dhufte. Gabaasa uffata gurraacha uffattee jechuudha. Maal godharree? Odoo isiin haasaasan gadiin xumurin gurra qabanii biiroo keessa ala darban. Wanni dalagamaa jiru lafarratti kana. Yuunivarsiitii keessatti warra uffata gurraacha uffate gurra qabanii ala darbaa jiran. Kun hojii boonsaadha. Kana qofaa miti. Abiyyi Ahmad waan jedhe dhageette. Dhimmi kun yoo dhimma amantii ta'e, yoo ka dalagamuuf Rabbi qofaaf ta'e, yoo dhimma na argii fi na laalii waan ta'uu baatu taate, rakkoon takka illee hin jiru jedhe. Ila bakka kana dubbii jiru laaliqa. Yoo san ta'uu baatte ammoo isin waan biraa keessa seentan. Waan hojjedhu anuu beekaadha. Nurratti dhiibbaa godhuudhaaf, nu garagalchuudhaaf, sochii akkasii yoo ka gootan taate, akkuma kanaan dura namoota silaa baduu hin qabnetu bada jedhee lafa kaa'e. Kuni ergaa guddaa of keessaa qaba. Nama silaa baduu hin qabne, nama silaa rakkoon irra ga'uu hin qabne irraa akka rakkoon ga'uu dhaameefii jira jechuudha. Isaan garuu gurri isaanii hin dalagu, sammuun isaanii hin dalagu, wanta kan dhagayan hin dhagayan. Arguudhaaf teessan warra hatta mootummaa keessa jiru. Sidii galtee nama silaa baduu hin qabnetu bada jedhee ergaa dabarseefii ture. Waan kana Oromoo atiin jalqabne isatu jalqabe. Abiyyi Ahmaduu jalqabe. Waan jalqabe kan akka kanaan dura yoo ta'e ni xumura. Qabsaa'onni Oromoo abboonni Oromoo lafa ni qabatan. Oromoon dachii isaa irratti abbaa ni ta'a. Daangaa isaanii sararratti. Finfinneen kanatti aantee haala salphaadhaan Oromoodhaaf deebii taati jechuudha. Kuni hojii boonsaadha. Hojii deeggaramuu qabudha. Nuti kaleessallee bifa namaan falmine. Ilaalcha namaan falmine. Oromoo waan taaneef dhimma Oromoo keessatti bakka kana rakkoo jira jennee falmaa turre. Har'a ammoo bakka wanni sirrii dalagamaa jirutti chaalenjii goonee duratti tarkaanfanna. Chaalenjii keessaayyuu hojiidhaan goona afaan qofaan miti. Kanaaf wanti nu dhaamaa jirru qeerroo fi qarreen Oromiyaa keessa jirtu takka lama sadi jettee hojjechuutu sirraa eegama. Sirbuu miti dhiichisuu miti. Akka qeerroon Jimmaa har'a goote san ijaaramtee jirti. Bari ilmaan abbaa Jifaar naa jiraadha. Kabajaa maqaa abbaa keessanii qabrii jalatti. Gootota hundi keetu kanatu sirraa eegama. Hundi kee dammaqii bakka jirtu mara. Dammaqii socho'ii of qopheessi darajja'i akka isaan jedhan san ka afaanii isaan miidiyaa hin danda'u. Isaan miidiyaa irratti nama 100,000 fa'aa ilaala jira. Numaan waliin seennee ilaallaa miire. Yuutuubiin isaanii maaliin isaanii dachii sochoosan lafa irratti ammoo hin jiran. Hin jiran. Yaa. Oromoo waggaa 150 booda waan kana jalqabe. Chaalenjiin jalqabe kun xumuramuudhaaf ammoo gahee Oromoo hundaati. Kutaa 11 rakkinna Oromiyaa keessatti dalagamu kamuu har'a barxilaata kee haala salphatti adda baafachuu dandeessee jirta Oromoo. Namni uffata gurraacha uffate Abbush Zallaqaa irraa kaasee xilaata Oromoo nama foon Hacaaluu Hundeessaa kutatee nyaate tokkoffaa Abbush Zallaqaati. Siigaltee Oromoo Abbush Zallaqaa irraa kaaftee hundi xilaata kee warra foon Hacaaluu Hundeessaa kutatee nyaate. Kanaan adda baafatta. Dhumate. Xilaanni kee har'a haala salphatti kophatti sii ba'ee jechuudha. Namni har'a uffata gurraacha uffate hundi isaa jibbaa Oromummaadhaaf qabuufi malee amantiifi miti. Amantiidhaaf osoo ta'e namni Paappaasiin tokkochi hin jiru Paappaasii lama jedhee hin jiru. Paappaasiin hin jiru kan amma aangoo irra jiru kana. Warri amma biyya bulchaa jiru ka Oromoo ka dhufee aangoo fudhataa jirullee kanuma dubbate. Paappaasiin kenna isaanuma dhiibbaa isaanirra godhamee jira. Akka isaan miidiyaaf hin dubbanne godhanii. Isaan mataan isaanii gaafa Tigraay irra waraanni baname akka waan takka hafuuran baafanne godhamanii jarri kun ukkaamsanii dhiibbaa irraan gayaa turan. Abboonni kenna kana dubbatan. Paatriikaarii tokko jedhamee ka isaan amma ittiin wanni godhanii dubbii tolfatanii ajandaa siyaasaa keessa fayyadaman kana hin jiru namni Paappaasii lama Paatriikaarii lama jedhee file hin jiru. Kunoo dhageeffadha abboota keenya jala seena. Isaadhumatu har'allee Paappaasii Itoophiyaati. Abbaa san namni jibbe hin jiru. Maxxansaa jira har'a warri kunoo dhufeetiin hin boota qabachaa jiru. Rakkinna sanii miti. Ani mataa siidha Abbush Zallaqaa Oromoo jettaniinis Oromoo miti. Oromoon har'a Oromoo irratti gammachuudhaan Oromoo gaafiin isaa gaafiin afaan isaatiin faarfachuu afaan isaatiin dubbachuu Oromoodhaaf gaafiin kun deebiin deebi'e jedhee nama uffata gurraacha uffatee jira xilaata Abbush Oromoo miti. Ta'uus hin danda'u garuma kamittuyyuu isarraa kaaftee xilaata keeti. Adda baasii ija qalbii qabduun akkana laale. Yoon argin sitti himna nuti. Kaameeraan kenna bakka rakkoon Oromoo jirtu dhagee akkana qaba. Sitti himna nuti. Kanaafi
xilaanni kee addasii bahee jira. Isa kanaaf jecha Oromoon hundi uf qopheessuu qabda. Isa dhumaa irratti koppiliinkii naa godha. Waan dalagamaa jiru jira. Hiriira bahuu deemtanii hiriirri qophaa'eemi. Amma waan takkatti isin himnee jira. Sochii biraatti haaseenan isaa. Rakkoo uumuu fi rabshaa kaasuu, tarkaanfii fudhachuu, qabeenya gubuu itti haaseenan gaafa san wayi isinitti himnaare. Halkan takkattiin baqiidha. Halkan takkattiin adda baafadhaa waa hunda abbootii qabeenyaa isaanii, namoota hunda isaanii, sochii isaanii maal akka isaan hojjetan, maal akka isaan dalagan adda baafadhu. Oromiyaa keessatti hin jiru qalbiin akkasii. Hin jiru. Halkan takkatti qofatu baqiidha. Qeerroo poolisii biyya bulchuu osoo hin dabalanne, poolisii Oromoo osoo hin dabalanne, qeerroon Oromoo qofti waan hojjettu hin beekti. Isaan akka amma gabbayanii dhiichisan kanaa miti. Hin beeka uummanni Oromoo. Kaleessallee mootummaa qaqqabe malee Oromoon sodaatee hin beeku. Du'aa ture, ajjeefamaa ture, wareegamaa ture. Lubbuu isaa dabarsee kennaa ture haga har'aatitti. Har'a inda'uun deeggarsa argattanii jirtu. Kuni baxaam iddiliidha. Kuni chaansiidha. Kuni waan gammachuu guddaati. Shimallis Abdiisaa kaleessa galgala haasaa isaan dhageeffanne. Ittime. Nuti nama dhugaa dubbate wanni jibbinuuf hin jiru. Shimallisiin ka abaarreef qajeeli jennee abaarre. Abiyyi amma abaara baaneef qajeeli jennee abaarre malee aangoo gadhiisii nama aangoo kenniifi miti. Aangoo camaddadii nama sitti dubbatu hundaa funyaan isii qabi. Gaafii Oromoo deebisi. Biyya san keessatti namni kamuu walqixa ta'ee akka jiraatu godhi jennee falmaa turre. Kuni yoo dhufe Oromoon waan biraa wanni barbaadu hin jiru. Wanni Abiyyi Ahmad abaaruuf hin jiru. Gootota keenya kanu jala wareegamanillee sababa kanaaf wareegamanii. Oromiyaadhaaf wareegamanii. Gaafii afaaniitiif wareegamanii. Kanuma deebiin qabsaa'onni keenya lubbuu itti dhabanillee waan biraa wanni biraa hin jirtu Oromoo. Kanaafi qophaa'uu si barbaachisa. Hiriirri waamamee jira Oromoo. Nama 500 kana dhageeffadhu. Hiriirri waamamee jira. Gaafuma Oromoo isinis hiriira baatan sanitti isaanillee hiriira waaman. Uffata gurraacha uffatanii hiriira bayan isaan. Addabaabayii masqalaa irratti. Isinoo farda gaabbattanii faayamtanii uffata adii uffattanii Oromiyaa addeessime taarika dalage seenaan guyyaa tokkoon dubbata. Ani waan jedhe dhageettanii Abiyyi Ahmad jedhe yooma guyyaan keellee as galaa'e osoo waan kana galmaan hin gahin rabbi sin ajjeesin jeebar. Dhageettanii waan amma jedhan. Sinjala tartee dubbiin sinjala tartee moo gurri keessa sin dhagaye akkas jedhee bara Ahmad Culullee. Si galtee waan jalqabde kana osoo bakkaan hin gahin kan namni isa ajjeesuu mi beeki. Kanamaa siin hin jenne bar. Ka guyyaan namaa gahee rabbiin nama ajjeesu jira akkuma balaa kirkira lafaatiin Turkii fi Suuriyaa keessa lubbuu 60 dhumeemi. Abiyyi Ahmad jedhe waan jalqabde kana osoo bakkaan hin gahin rabbiin sin ajjeesin guyyaan kee beellamni si haasiqu jedhe. Of duuban deebiin waan kana xumuri jedhe. Kuni injifannoo guddaadha. Gootonni keenya guutuun sababa kana wareegama. Ilmaan Oromoo guutuun sababa kana wareegama. Hagarraatitti. Waan taphaati miti kun. Waan taphaati miti. Waan Oromoon guddeen aarsaa itti kafalee yooma waan nummaan fedhe ka dhufu taate Oromoon aarsaa itti kafalee garaa isaa hidhatee sabbataan. Akka gootota kaleessaatitti gootee mul'itee hidhatte akka ijoollee har'a bosonaa loltuutitti garaa kee hidhattee waan irratti ciccitee galmaan ga'uu qabduudha bar. Waan taphaasitti hin fakkaatiin kun Oromiyaan jarana sammuu keessan isin hin dalagu. Har'a mee ilaali wayita abboonni keenya mana amantii isaanii keessatti uffata aadaa Oromootiin faayamanii beeta kiristaaniin Oromoo har'a beeta kiristaanii Oromoo na fakkaate. Har'a isaan kun har'a Oromoo na fakkaatanan. Abbootiin keenya kun har'a Oromoo na fakkaatanan. Har'a garatti na fudhate. Qalbiin fudhadhe, hin jaaladhe, hin gammade, hin mirqaane. Akka abbaa gadaa jaaladhu jaaladhe. Kaleessa yoo alaabaa lummuxii san beeta kiristaanitti masqalitti maranii isaan deemaniin jedha bakka garaan na gubata. Hin gubadha, hin gadda, hin aada, hin bobaya, hin gubadha. Kanatu nurraa gadi bu'aa jira. Yaa Rabbi nurraa gadi buusi jedha du'aa godha sheeyni keenya qeeysiin keenya tokkummaan dhaabaddu Oromoo lubbuun 60 wareegamtee waan kana galmaan ga'uu qabnu. Abiyyiin Ahmad ammoo of duuban deebu akkuma kaleessa waan jalqabe osoo dhiibbaan fedheerra jiru deemee waa maraa xumuree tureen waa baay'eetti jira. Amma waa mara keessa hin deemnu. Wanni martuu gizee wajjin deemti. Waa mara isinitti naasa'u. Tanallee xumuruu qaba.
kuni qabsoo Oromoon qabsaa'e malee pilaanii Ahmad Cululleen baafatee mi kun hin beektanimi. Pilaanii anaafatillee sammuu keessaan qabnu miti. Waan nuti barbaannu nu gad dhufe ammoo waan Oromoon guddaan Oromoon akka waliigalaatti barbaadu nu gad dhufe ammoo namni uffata gurraacha uffate xilaata keeti amantiif hin uffanne isaan. Oromiyaa keessatti qabeenya Oromoo saamuu, dachii Oromoo saamuu, warqii Oromoo saamuu kanan nurraa dhaabateefi malee namni paatriikaarii yookaan paappaasii lama shuumeen jiru. Paappaasiin tokkochuma. Ka achi jirullee tokkochuma. Ka amma biyya bulchaa jirullee tokkochuma. Nama san namni achirraa kaafanne jedhee dubbatee hin jiru. Dhageeffadhaa jala deema. Ijoollee takka takkarra isaan waan takka sammuun isaanii hin dalagne akkamitti paappaasiin lama ta'a? Akkamitti paatriikaa lama wayiituu namni jedhee hin jiru. Isaanumatu kama duraan jiru biyya bulchaa jira. Yoo ta'ellee seeraan gara fuulduraatti ta'a malee ammatti namni paappaasii paatriikaarii san kaafne filamne uffille jedhee hin jiru. Namoota bootaan hin jirre boota namni hir'ina qabu, boota namni naaqisa qabu. Bakki itti guunnee jirra Oromoon Oromiyaa keessatti afaan isaatiin uummata isaa tajaajilu. Uummanni mana kiristaanaa gadhiisee deemaa jira jedhanii gaafii san gaafatan. Gaafii kana deebisuu dhiifamee waan biraa keessa galee siyaasa ta'e amma dubbiin. Hin agarre Zamat kun Bakkalaa waan inni jedheen dhageenye Oromoon paatriikaaris paappaasis keessis ta'uu hin danda'u. Hiyyeessi biyya bulchuu hin danda'u jedhe. Namni sa'a takka qabu biyya bulchuu eenyu nu hiyyoomse. Oromoon bar dachiillee bal'oo qaba, buna qaba bar, dhadhaa qaba bar, warqii qaba bar, qamadii qaba bar, garbuu qaba bar, loowwan qaba bar, hoolota qaba bar, gaala qaba bar. Wannummaan Oromoon dhabe maaltu jira? Mee Oromoo isin hiyyeessa jedhamtanii? Wantummaan isin dhabdan maaltu jira yaa saba kiyya? Yaa ummata Oromoo, ummata bareedaa, ummata faaya. Waan isin dhabdan maaltu jira? Sitti dhufanii qabeenya keetirra ta'anii si nyaachaa, si xuuxachaa, akka silmii si xuuxa. Amma wanni isaan boochisu kana bar. Malee dhimma amantiitii miti. Namni tokkollee ka du'e hin jiru kun isin agartan. Namni tokko hin duune bar. Gaafa isaan uffata gurraacha uffatan nam tokko hin duune bar. Har'allee mootummaa warra muudama argate boota isaa geessee qobsiisaa jira malee warra jeequmsa qabe kararraa qabaa jira malee rasaasatti dhukaasee nama tokko miidhaa hin jiru. Isaani kanaaf jecha Oromoo tokkummaa si barbaachisa. Tokkummaa keessaayyuu xilaataa fi fira kee adda baafattee jirta. Xilaata keetii fi fira keellee adda baafattee jirta. Koppii liinkii naa godhaa. Itti deebi'a koppii liinkii naa godhaa hundi keessanuu galatooma. Isa dhumaa irratti hojii kana Abiyyi Ahmadduu jalqabe. Inshaallah waan kanan xumura jennee abdii qabna. Nuti akka uummata Oromootitti hawaasa bal'aatitti ka biyya keessa jirru ka biyya alaa jirrullee yaadni kenna tokko. Wanti godhuu barbaannullee tokko. Kallattiin itti deemaa jirullee tokko. Yaa gud. Isa kanaaf jecha diyaaspooraan biyya alaa jirullee gaafii dhiyeesseefii ture. Paappaasota Oromoo amma filamaniif hiriira deeggarsaa diyaaspoora irraa yoo ka barbaadan taate hiriira akka addunyaa guutuutti waamuudhaaf diyaaspooraan Oromoo qophiidha. Amantiin osoo waliin qoonne musliima kiristaan osoo hin jenne. Reedi qophaa'ee jira. Si galtee dhimma isaan ammoo addunyaa biratti waan akkasii dhiibbaa godhuu deeman san addunyaan gurran kennituufi kana dhiisa. Isin galtee addunyaan gurran kennituufi sababiin isaa gaafa Tigraay irratti lolli baname. Paappaasota har'a akka amantii godhatanii uffata gurraacha uffataniitiin azannii ta'an kanatu Tigraay irra waraana labsaa turan. Gaafa mootummaan dhufee Tigraay wajjin nagaa buusuu qabna jedhu dhufanii mootummaa kana dura dhaabachuu jalqabu. Rakkoon guddaan as jira bar. Abiyyiin nama Tigraay wajjin nagaa buufnaan Abiyyiin xilaata isaanii ta'ee argame bar. Akkasii bar dubbiin dhiibanii nama kana namni waraanatti galche kaleessallee jira. Isa dhumaa irratti gaafa uummanni kun lafarraa saabachuun qabu. Nageenyi abuu inni jedhu dhufanii isa dura dhaabatan. Akkamitti Tigraay wajjin nagaa buufta? Engadda ammoo gabbayanii firii Tigraay jira. Seemiin isaan hin qabu. Hin saalfatan. Waan dalaganitti hin saalfatan. Xiqqoo mallee sheemiin beekan. Xiqqeeshu mallee. Kanaaf jecha diyaaspooraan qophiidha. Hiriira abboota keenya bira dhaabbachuu waan dalagamaa jiru irratti addunyaa quba qabachiisu, addunyaa hubachiisu, dhimmi kun dhimma akka maalii ta'e akka dhimma amantiin ta'in jarri kun akka ajandaa siyaasaa godhatan uummata addunyaa biraan gahuudhaaf qophiidha. Addunyaan sirriitti beeyti, sirriitti quba qabdi. Kana waan takkaallee garaan isin hin dhukkubin, garaan isin hin xixxiitin, fincaan isin jala yaa'in, qabsoo keessan qofa tumsaa waan qabattan irratti cichaa harkaan qabadhaa gara fuulduraatitti uf duubatti deebi'uun takkan jiru. Wanti jalqabame xumuramuu qaba. Paappaasonni Oromiyaa keessa bakka itti muudaman hundi isaanii qabachuu qaban. Amma gammaatitti bootaan irratti muudamanii hin dhaqin Baalee, Jimma, Dirree Dawaa, Harargee Bahaa isaan kanneen bootaa kana yeroo dhiyoo kanatti deebisanii qabsiisuu qaban. Isin galtee wanni marti xumuramee eeggatamaa jira waan ta'eef hundi isaa xumuramee achi bootaa hafetti illee hojii diriirsanii Oromiyaa keessatti waa hunda ajajuu qabu Abuuna Saawiroos isa qofa bakka.
إيسا قفا أوروميا كيست أجاجا إيسا طلايا إني باسي واني مرتي دلقمو دقا سيكالتي ملايني ولي قبامو ملقا بيكا قبامي بيت كريستاني داف غليم ميكا غلي أبونا سابروس إسان تو توچو قبا كوري جرا واني مرتي ستيبين أنديمو دقا كاناف جيچا نوتي أوروميا رد أباتاو قباني أبوني كينا جنة فالما جرا بحر در دي ما جيچاني انجر بر غوندر دي ما جيچاني انجر بر سيكالتي متما دقا متما بولچا جيچاني انجر أوروميا الرتي اتقافت أبوزي مرايو هر أسو إلمان أورومو أنغور رجرتو أسو أبيين أنغور رجرتو أسو شماليس أنغور رجرتو أسو غبا كاسيا كجلاتي أورومو بيار كاكابو غافي أمت أورومو ديبي سودا دابون غيون كما أورومو لا ديبين ديبا جنة إيغون نورنجرو جيچو كاناف جيچا واندي كوني موتو مالين اتفوفو قبا أمن أورومو وان كيتاو بيته challenge kan raqoo da fudhachuu qabda hacaaluun hundee saarra ka'ee si wajjin dhaabbachaa jira akkasitti yaada ganaa kana caala adii uffanna ganaa kana caalatti adii uffannee deemna gaafa isaan gurraacha uffatan nuti adii uffanna har'a haadha wabiitu adii uffatee bar haadha wabii gootitti haadha warra hacaaluu hundeessaa isitu adii uffatee bar oromoon hundi adii uffachuu qabda hacaaluulleen si wajjin dhaabbata inshallah guyyaa gaafa shanii guyyaa gaafa hiriiraa san uffanni keessan adii ta'uudha warroonni uffata adii naggaaddan asumaanuu mabruuk baga gammaddan uffata adiin adii baqa gurraacha magaalaan isaa cufachuudha qaba gabayaan gurraachaa cufachuudha qaba adii challenge white challenge kan irratti deebuu qabdan jechuudha kanaaf guyyaa hiriiraa san hiriirri ka godhamuu qabu oromiyaa hundarra godhamuu qabu oromiyaa hundarratti geggeessuu qabdan deeggarsa abboota kanaa wanni kun keenna ta'u kee ta'u itti argisiisuu qabda oromooti itti argisiisuu qabda kiyyaa jette yoo dandeessan kuma shannaa galchamee koppiliinkii hundi keessanuu yeroo shan kudhan yoo naa gootan kuma shanin gala koppiliinkii naa godha please warningii jala jira waan taateef kanaaf jecha dhimma keeti dhimma oromummaati nuti nama takkallee miidhuun barbaannu nama takkallee waa godhuun barbaannu garuu gaafii ummata keenyaa deebii argachaa jiru irratti gaafii ummata keenyaa dalagamaa jiru irratti qaamni tokko dhufee lakki kun godhuun qabu ka jedhu yoo taate kuni dhimma gaafii oromootiin nutti dhufee jechuudha dhimma amantii namaa namni amantii namaa tuqaan jiru waaqeffachuu amantii isaanii kabajuu okay rakkinna hin qabu garuu amantii isaanii osoo hin tuqin afaan kiyyaan barsiifadhaa afaan nama kamiitu asirratti baay'ee oromoon isin beekuu qabdan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiranis waan kana keessa qooda fudhachuu qabanii bar dhimma oromoon afaan isaatiin faarfachuu qofaa miti dhimma oromoon afaan isaatiin barachuu qofaa miti sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran hundi afaan isaaniitiin faarfachuu akka barbaadanitti ummata isaanii tajaajiluu ka danda'an murtaa'ee jechuudha kanarraa oromoo qofa osoo hin taane akka biyyattii waliigalaatti sabaaf sablammiin hundi qooda irraa fudhachuudha qabu dirqama isaan hundaati kanaafi kaisaan baatirii kaarii filameedhaan sun soba abuunaa maatiyaas achuma jira namni isaan achi kaasin jiru kana beeytanii ummanni keenya ummanni oromoo hiriira kanaaf lafa jala qophaayaa akkaataa hiriiraa fi wantoota jedhamuu qabu sagalee dhageessifamuu qabus poostii godhanii jiranii isallee achirraa argattanii jirtanii dhaadannoo kanas qabattanii isa kana irratti oromiyaan oromoo irratti dachii isaa irratti abbaa biyyummaa isaa ta'uu qaba ka jedhu afaan tokkoon ka'uu qabdanii kuni waan hedduu nama gammachiisuudha kuni dhimma oromoo hundaati dhimma oromoo waliin buusuu miti dhimma oromoo wal dura dhaabaa miti nuti oromummaa kennaaf kana jechaa jirra mootummaa kana kaleessa falmaa turre dura dhaabachaa turre har'a gaafa inni waan oromoo hojjetetti wanni isa falminuuf hin jiru isaafi miti qabsoo sabaa waan taateef ummata keenya waliin dhaabannanu ummata keenya tajaajilanu ummata keenyaaf iyyaa turre kaleessallee har'a waan isin ajaa'ibu wallaahi billaahi waa takka taasisabee dadhabe mee ilaalaa jiran warri kaleessa Abiyyi Ahmad si malee namni hin jiru goota kiyya jabaa kiyya jedhaanii ture gaafa inni dhufee gaafii oromoo deebisuu jalqabe xilaata godhatan marti isaanii miidiyaa yuutuubii keessa kaseera yuutuubiin kaleessa gootichi muummichi ministeera akkas jedhe jegni keenya muummichi ministeera akkas jedhe goonni kiyya Abiyyi Ahmad akkas jedhe jedhaa ture har'a waa'ee sanii oduu namni gabaasu hin jiru namni haganaa hidhame namni haganaa akkas ta'e namni haganaa qabame namni haganaa akkas ta'e kana gabaasaa jiran isaan laalee agartee oromoo dubbiin bakka kana jirti waa baay'eetu ifa sii ba'a jechuu as keessatti eenyummaanuu taatee gaafa wanti isaa qofa dalagamu nama deeggara namni kamuu laala isaan kaleessa Abiyyi Ahmad wanni isaan deeggaraa turaniif koppiliinkii godha piliis hundi keessanuu 5,000 galchaa yoo dandeessan namni 400 kun yeroo 10 20 godhuu dandeessan haga 20 godhuu dandeessan porofaayilii makiyya kana gattuutee bakkuma koppiliinkii jettu san tak goota
kuma shannaa galcha yookaan nurraa kaasan taate warningii jala jirra waan taate. Kanaaf jecha namoonni kaleessa isa faarsanii yoo inni biyya ambaa dhaqu abiyyiin amma biyya kana dhaqe yoo inni biyya san dhaqu abiyyiin biyya san dhaqe jedhanii isa jala deemanii gabaasaa turan har'a nam tokko gabaasan gabaasu. Marti isaa maal jedha ebaluu hidhame xaqlaay ministeriin dogoggore xaqlaay ministerii sirriin jiru xaqlaay ministeriin akkana ta'e xaqlaay ministeriin akkas ta'e shuuf. Oromoodhaa deebiin Oromoo adeemu waan hirmata Oromoo duran dhaabadhu mirga ummata kanaan dhaabu mirga ummata kanaan falmu jechi inni jedhe xilaata isa godhee mee yuutuubii keessa gaseena namni waggaa afran kana waggaa lamaan kana gaafa Tigraay irra waraanni banamu goonni akka isaan jiru xaqlaay ministeriin akkas ta'e yoo inni Itaalii gale yoo inni magaalaa san seenu Asmaraa seene yoo inni achiin ba'e jechaa turan har'a mee lala namni ganaa hidhame hiriira ummata isaanii ka ba'u ka uffata gurraacha warra booyu kana qofa agarsiisaa jiran laalika Oromoo dammaqe sirra isaan kaleessallee wanni Abiyyi Ahmaditti fayyadamuu barbaadaniif Oromoodhaan cabsuu barbaadaniiti Oromoodhaan balleessuu barbaadaniiti Oromoodhaan lafarraa dhabamsiisuu barbaadaniiti Oromoo gonkumaa kinni kaanetti ittiin cabsuu barbaadanii itti fayyadamuu barbaadan garuu Abiyyi Ahmad araadaadha yamandar ya safar araadaadha durriyyee irratti qacaqqacee kataa godhee ol'ee gadhee akka qixxaa ittiin taphatee daaratti ishii dabalee jechuudha. Si galtee har'a hundi isii boottee hafuuraan baafatinaa jeen. Kanaaf har'a akka isaan yaadanitti wanni marti hin taaneef isaan akka isaaniititti Oromoo keessatti jabaan tokko akka dafuu hin qabne Jawaar Mohaammed irraa kaasee Baqqalaa Garbaa ilmaan Oromoo gootota Oromoo akka gaafa Hacaaluun du'e irraa hundi isaaniitu akka namne irratti qabsaayaa turan. Gaafa Jawaar hidhame namni nu wajjin dhaabatee uummata Amaaraa keessaa sagalee nu ta'e jira. Jira mee nama tokko chanaafidha akka inni ajjeesuu barbaadan haizoo jechaanii baya Baqqalaan faa gaafa hidhaa jiran haizoo gifaa jechaanii baya si galtee dubbii akkasiitii miti isin wanni isin hin galle isa kana har'a maaliif xilaata isa godhatan ishi waan biraa waan takka hin balleessin badii takka illee hin dalayne Oromoon afaan isaatiin barachuu ani hin dhoorguu jedhe koppiliinkii 5,000 guuta afaan isaatiin barachuu ani hin dhoorguu jedhe koppiliinkeru tanumamaa jette akkamitti ummata kana abbaa biyyummaa isaa gonfachiifta akkamitti Oromoon beeta kiristaanii keessa seenee ummata tajaajila ashkara ta'ee barandaa dhaabachuu qaba balbalarra dhaabachuu qaba Oromoon Oromiyaa keessatti Bahardaaritti har'a qeesii Oromooti bootaan hin kennama deebii kana naa deebisaa ijoolleen Oromoo tokko dogoggortanii akka waan amantiin isinii dhagaamee fakkeessitanii dogoggora dalagaa jirtan naannoo Amaaraa keessatti Phaaphaasiin tokkochi Bahardaar irratti Gondar irratti ummata tajaajiluu hin danda'a amantiin tokko jedhame Ortodoksiidha ishi Oromoon barate Ortodoksii keessa Phaaphaasii yookaan qeesii ta'ee Bahardaar yookaan Gondar yookaan naannoo Amaaraa keessatti tajaajila ummata sanii akka kennuun ayyamaniifi halkan takkan bulchan akka waan inni najisa ta'ee jalaa dheessan mana san keessaa gayya'anii yookaan hin ajjeesan yookaan hin hidhan ummata akkanatti qeesaa irratti jibbutu ummata akkana qeesaa irratti dubbatutu Oromiyaa keessatti isaan kummaa bootaa argataniif Abiyyi Ahmad xilaata godhatan jedhe. Ani matiin talla warra kaleessa Abiyyi deeggaru gubbaa kaastee haga jalaatitti nam tokko hin jiru. Abiyyi Ahmad ummata isaanii guuturratti foloo irraa deeffadhaa jedhanii ni awwaajan. Bilook godhaa jedhanii awwaajan Facebook isaa akkaataa itti Facebook jalaa bilookii isa godhan namatti argisiisanii awaajii irratti dabarsan Oromoon atillee akkuma isaanii sanitti yuutuubii isaanii jalaa bayaa sini galtee warri yuutuubii isaanii sabiskiraayibii gootan sabiskiraayibii godhaa jalaa bayaa yuutuubii isaanii warri guddisaa baatan maqaa Abiyyi Ahmad deeggarraan maqaa Abiyyi jaalannaatiin warri kaleessa isa deeggartanii isaanii sabiskiraayibii godhaa baatan yuutuubii isaanii jala seenaa sabiskiraayibii godhaa irraa deeffadha akkuma isaan Facebook Abiyyi Ahmad jala seenanii namoonni hunduu jala yaa'uu qabdan Facebook Abiyyi Ahmad jalatti nafina hundi keessan jala yaa'aa jedhan hundi keessanuu jala yaa'a warra har'a uffata gurraacha uffatee sirra qabsaayaa jiru Facebook isaa jalaa bayi yuutuubii isaanii hanjaa isaan daldaaltota biizinasoota yuutuubii isaanii jalaa bayi ilmi Oromoo warri kaleessa Abiyyi Ahmad jaalala Abiyyi Ahmadiin gabaasa isaan Abiyyi Ahmadii gabaasaniif jala seentee wanni godhaa jirte sabiskiraayibii isaanii sabiskiraayib jettee akkana yoo gadhaite sabiskiraayib ka jedhu goote irraa deeffatta hundumti keessan sagalee kana awaajii dabarsaa ilmaan Oromoo hundaaf isaan akkasitti nama 20-30 irratti
Abiy Ahmed irratti awaajii dabarsan. Facebook Abiy Ahmed block godhaa jiranii awaajii dabarsanii Facebook isaa jala ummata kumaatamaan baasaa turan. Maaltu kana fide? Maaltu kana fide Oromoo? Gatii inni Oromoon afaan isaatiin barachuu, afaan isaatiin dubbachuu anin dhoorgu. Anin dhoorgu. Wallahi isi tana qofaaf waan biraa gadi bahee awaajii dabarsee Abiy Ahmed dabarsee jira. Mee waamanni takkatti waan biraa jedhe mirga Oromoo anin affanu, mirga Oromoo anin shafanu jalaa bayaa jedha. Awaajii itti banan bakka maraa itti gadi yaa'an. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo ijoolleen kaleessa bilisignaa deeggarreettanii ummata kanaaf foloo godhaa turtan. YouTube isaanii subscribe godhaa jirtan. Hundi keessan jalaa bayaa. Ilmaan Oromoo na dhageettan namni 400 kun viidiyoo irratti hojjedha. Facebook irratti illee viidiyoo hojjedha. YouTube TikTok gara keessa illee viidiyoo hojjedha jalaa bayaa. Jalaa bayaa. Jarri kuni isinirraa mallaqa argachaa isinitti fayyadamaa. Abiy Ahmed gaafa inni deebii Oromoo deebise Facebook isaa bilookii godhan. Nama 150 jalaa baasan. 150 Facebook isaatii fi Twitterii jala yoona amma gara 200ti. Galgala irraa akkanatti teessisanii kunoo bakka kana dhooyite asiin bilook goota. Bakka kana dhooyite asiin bilook goota. Kuni marti maaliif fidame yoo jette gaafiin Oromoo deebii argachuu qaba waan inni jedheef. Ani Oromoon afaan isaatiin barachuu wanni falmu hin jiru waan inni jedheef. Kuma shangalcha namni 200 koppiliinkii godha yeroo shan godha hundi keessanuu yeroo shan godha. Kanaaf jecha Oromoo ati yoo of taate yoo tokko taate qofa Abiy Ahmed yoo carraa argatan jalli kun hin balleessu. Takkalaa uumaa dheengadda Ameerikaa keessa waan isaan godhan argitanii jirtan. Kanaaf Oromoodhaaf Oromoo qofatu fayyaadha. Oromoodhaaf dawaan Oromooma. Oromoodhuma fedhellee yoo ta'e, homa fedhellee yoo sitti aare, homa fedhellee yoo sitti shillole, homa fedhellee yoo si dura dhaabate, si balleessuufi miti bar. Karatti deebi'i. Karaa dogoggoraa irra jirta. Jarri kuni bineensa si nyaatu. Osoo homa fee gootee fi galataa siin jajatan ka jedhuuf Oromoon nama falma malee goota isaa Oromoon kamuu dabarsee ajjeesuu hin barbaadu. Maqaa Oromoo tokko ilma Oromoo tokko du'ee namni dhaga'uu hin barbaadu. Ana akka kiyyatti akkasitti aman. Gatii kanaaf jecha warri gowwummaadhaan kaleessa subscribe gootaniif hundi isaanii YouTuberiin hundi Abiy irratti qabsaa'aa jira. Hundumti isaanii dhalataan Amaaraa akkuma jirutti YouTube keessa gasseen abbaa feete dhageeffadhu. Abiy irratti duula dalaguu namni haganaa du'e akkas ba'e hiriiree dachii sochoose mafanqala godhuu deemna mootummaa kana bakka haaluma kanaan itti deemuu qabna galabbatuu qabna biyya fudhachuu qabna warra jedhu malee lakki jaran Abiy nama galata baay'ee nu ta'e Oromoollee baay'ee nurraa qabe Oromoollee baay'ee nurraa hidhe qeerroo akkasitti kaleessa qabsoofte sanuu nurraa lash godhe Tigraay nurraa akkas godhe namni jedhee kana galateeffatee jira no. Galatan beekan isaan never ever gonkuma galatan beekan gonkuma. Kanaaf jecha hiriira gaafa guyyaa 5 isaanis guyyama san irratti hiriira baanii isinillee guyyama san irratti hiriira baatanii kanaaf Oromoon uffata adii qopheeffadha. Uffata adii uffanna adii dubbanna. Yes. Kanaaf jecha irraa hin hafinaa Oromiyaa hunda keessa godhamuu qaba. Deeggarsa Oromoon afaan isaatiin barachuu qaba. Afaan isaatiin dubbachuu qaba. Afaan isaatiin haasa'uu qaba. Afaan isaatiin faarfachuu qaba. Kuni dirqama eenyuti. Kanaaf irratti hojjedhaa hundi keessanuu galatoomaa waan nafaana turtaniif hedduu isin jaaladha. Sila sagantaa biraa osoo qabaanne wajjin marii goona ture. Amma ammoo sagantaa isin kennuu hin danda'u. Yeroo biraa walitti deebinaa. Hedduun galatoomaa.